Daga gurracha fardarra kaachisanii shagge. Daga gurracha fardarra kaachisanii shagge. Ana dhufu bagana gaadhaan filanjallee godhu. Sammaan keessa dhaqee eenyutu na jalaatee garuu. I'm so sorry. Eenyutu na jalaate sammaan koo naaf himaame. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi sammaa as keessa kaa'ee dhabe. Dee sammaa birrii dhibba lamaan bitame sammaa asli. Oh my god. Maaliifuu nan barbaada inshallah booda sootuma jedhee. Kanas ammaaf waan hin godhin qabu. Sagaleen kee dhaga'amaa jira miti. Okay, sirba Kadir Martuu jaallatamaa fi kabajamaa isin affeera jechuudha. Sirba haaraa. Sagalee qabu. Look at warran furdan nu jettan shaayii kana dhugaa okay. Sabaku izraatu ammallee أنا أعرف بقى قاعد نفتن كذا بودينك يا جواب هذا بودينك كذا Sirba Kadir Martuu dhugaa rasaasa cala jechisaa baay'ee namatti tola. I love you artistoota keenya kabajuu qabna. Wal jabaatiin kun jawaala akkas naannessu isin naannessu. Naannesseen jira qaana naannessa.
أما في جزرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده وقانا عندنا سمكة دهي يا مئيزرة سيسي نامي وانتو كتو راسوفنا يوتيوبي كي يلي سبسكرايبي ناقولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أدفو welcome to bagana gannu dhuftani weellistoota keenya sagaleen isaanii dhaggeeffatamee hin quufamu maashaallah artistummaa isaaniif maaliif artistoonni keenya yeroo sirba baasan dhugaa rabbii oromummaa keenya haamilee keenya eenyummaa keenya waan ittiin isaan keessatti of agarru akka mastaawati hedduu nu gammachisa hedduu nu bohaarsa jechuudha. Artistoonni keenya akkasitti walii galtanii oromoo keenya jajjabeessu haamilee nuuf ta'u oromummaa keenya aadaa keenya akka guddifnuuf sirba haaraa yeroo itti nu baasuu kan qabsoo isaa ta'u kan weelluu adda garaa haa ta'u nuuf baasuudhaa qabdanii isiniin jechuun barbaada. Dhiyaadhaa xiqqoo ishee waliin haasofni irraa ba'a. Bagana gaan dhuftanii warri dhuftanii jirtan gara yaada koo itti seenaa. Sirba Kadir Martuu booddeetti deebina jechuudha. Sagaleen isaa dhaggeeffatamee hin quufu. Haaluma yeroo irraa dubbanna. Waliif daddabarsaa booddee of jalaa kaastu rakkoo hin qabu. Maybe ani yoo kaasuu nan danda'a viidiyoo kana. Ammaaf xiqqoo ishee yaada kiyya isinii qoodee yaada kiyya ergi hubattanii dhageessanii booddee dileeti gootu. Anillee nan kaasu jechuudha. Na waliif daddabarsaa yoo jiraattan yoo hin rafne ta'e. Hojiin mana madaamii dadhabaa ooltu daftanii raftu nan beekaa haa ta'u malee xiqqoo ishee waliin intini jana jechuudha. Waliif daddabarsaa. Boodiin kiyyaa baay'ee kan kooti jala uffadhe gabaabaadha iyyuuti akkana of cinqaa jira kana jedhee malee ani fataa jedhee taa'ee isiniin haasa'a malee kiyya na beektu. Sisseenaa okee. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota beedii kiyya jalatti argamtan hooggantuu Oromiyaa yookiin immoo dullatti hawwishaa jalatti kan argamtan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu fayyaa keessaniin jabaattu annagaa kooti galata rabbii. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja Oromoo ko waan Facebook irra deemu kuni baay'ee bakka namni akka yaaduu hin beeku. An dhugaa rabbiiti suura hayyoota keenya yeroon argutti hedduu qalbiidhaa cabe osoo hin fedhin imimmaan kiyya na'uudhe jechuudha. Nuyi dhaaba badhaadhinaa deeggarus miidhama hayyoota Oromoo dhibamuu hayyoota Oromoo abadan hin feenu jechuudha. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa dhaabbilee siyaasaa kan Oromummaan isaaniif jecha hidhamanii yeroo ammaa mana hidhaatti argaman. Jibbaa tokko irraa hin qabnu, jibbaa dhuunfaa tokko irraa hin qabnu. Yaadaan wal dhaban dhaabaa waliin malee unuuf xalaata keenyaa miti. Isinii galee garuu Oromoon haqaan falmatee osoo hinjifachuu danda'u. Isinii galee saba bal'aa ta'ee osoo jiru. Isinii galee shooppiidhaan garaa namaa akkana rifachiisuun uummata Oromoo boosisuun amma akka
akka oromummaa keenyatti akka oromummaa nutti dhaga'ametti nuyi Jawaariin ni jaallanna. Kan Jawaariin jaallatu kan Baqqalaa jaallatu yeroo suura sana argu maaltu itti dhaga'ama? Uummanni Oromoo yeroo suura kana argu ala bullshit leekin bilbilina amma ishaadha eenyudha kun. Yeroo suura sana namni argutti dhiifama garuu sin arrabsu koodiif. Aasaa kiyyadaan na jalaa kuttuun bilbilina jechuudha. Yani madaamiin yeroo kana bilbiltee intini jetti isin immoo bilbiltanii nan jeeqina kanaaf saayilentii irraan godhu. Saayilentii irraan godhe ijji kiyyan argumee akkuma kana taataa'u meeshu baname saayilentii godhe nan jeeqina please. Isinii galee namni jechuudha waan argitti amane yaa jamaa waan shooppiin suurri sun shooppiidha jechuudhaafis nu amansiisuu dadhabe. Hayyoonni keenya kanatti jiru yeroo jedhamus oromummaa keenya nu jibbisiise dhugaa rabbi tokkicha tahane haqiiquma isinii hima. Paartii badhaadhinaa deeggarrus nuyi Oromoof diina miti paartiin kun Oromoof diina miti garuu jechaa fi adeemsa isaaniitiin diina wal godhatanii akkanatti gara jabeenya wal irratti intini jechuuni suurri sun shooppii yoo ta'e dhugaa rabbiin irraa si gaafata. Nama akkana gootee uummata Oromoo wal nyaachisu nama Jawaariin jaallatu kan qalbii cabsitu kan baqqee jaallatu amma yaannii fi qalbiin uummata Oromoo mana hidhaa jira. Isin garuu suuraa kanaa yeroo gadi nutti lakkiftani maaltu isinitti dhaga'ama? Dhuguma isaan tokko kanatti jira moo footoon kun shooppiidha moo akkamiin jenna? Isin beekaan keessan yeroo itti waldaalaa ta'aa bultanitti nuyi maal isinirraa baranna? Maal isinirraa baranna? Maal isinirraa baranna yeroo kanatti? Leesh Oromoon haqa qaba. Dhugaa isaatiin ni mo'ata. Abbaa biyyaa ni ta'a inshaallah. Yanni sammaa kanarra bilisummaa ni dhufa. Isinii galee? Leesh akkana footoo kijibaatiin shooppii yoo ta'e dhugaa rabbi tokkichaa namni kana goote eenyu Abdusalaam jedhamtu sana hoogganaa OMN please dhugaa rabbi tokkichaati waan gaarii gochaa hin jirtan nuyi qaanfanni paartii miseensa badhaadhinaa keessa kan hojjettu kaabinoonni ilmaan Oromoo lafarraa fixaa jirti. Isin immoo Kanaadaa teessanii alaabaa dhiigaan ufti alaabaa adda bilisummaa Oromoo TPLF wajjin hiriira baatanii alaabaa keenya nu jibbisiisuudhaaf. Alaabaa keenya uummanni akka itti jedhu gochaa jirtu isinitti qaanfanni yaaki hay nuyi Oromoodha jennee of himachuu qaanfannee jirra yeroo amma isa kana yoo ilaalle TPLF wajjin hunduraas isa kana yoo ilaalle kaabineen ilmaan Oromoo kan baddaarraa gammoojjii raawwatee biyya ormaatti dhumaa jirtu quba hin qabdu akkamiin isin waliin deemna nuti akkamiin yaada kam isin irraa hubanna seenaan kan galmeessu nuyi Oromummaa keenyatti bara dhaqnee dulloomni dhala keenyaaf maali keenya sisi walajjeesaa deemtanii sisin shooppiidhaan Oromummaa intini jechaa deemtanii moo maal isinirraa baranna nuti leesh akkana ta'uun dhuguma isaan akkanatti jiru yoo ta'e dhugaa rabbiiti kun gaarii miti dhaaba biyya bulchaa jiru kanaafillee kalas rakkoo qabaatan murtii isaaniitti murteessanii mana hidhaa sana keessaa baasuudhaa qaban mulaazima amma sa'atii yani waggaa tokko hidhaan kun isaaniif hin malu. Namni akkuma dhugaatiin deemu dogongora qaba. Dogongora yoo qabaatan hayyoonni kun dogongora isaanii kan jedhanii murtoo isaanii baranii maaliif hin baasani? Leesh amma dhaqqanii akkanatti mormii laphee keessaa ba'utti mana hidhaa kaa'uun maaliif barbaachise? Nama ta'ee namni dogongoriin hin jiru. Nama ta'ee kan siyaasa Oromoo soommiidhiin kan fiixaan qabsoo kan asiin ga'ee hin jiru. Namni kamuu ni dogongora. Badii qabaatan badii isaaniitti murtoo isaanii tokko murteessanii maaliif mana hidhaatii gadi nuuf hin lakkisani? Leesh warri immoo akkanatti jira Jawaar jettanii sobdanii shooppii gootanii qalbii keenya cabsitan dhugaa rabbii jiruuf jireenyi keessan rabbiin dhala keessaniin haa baasu gochaa isin amma gochaa jirtan kana yoo sobate waan isin amma gochaa jirtan kana rabbiin ala keessaniin haa baasu yoo sobate yoo shooppiidhaan uummata garaa intini qalbii cabsaa jirtan yoo ta'e dhugaa rabbiitti isin akka namaattis yaaddan nama taatanis hin uumamne a'uuz billah uummata diina Oromooti afaan Oromoo baratanii Oromoo miidhaa yoo jirtan Oromummaa nuuf kennitaniitiin jettanii Oromoo raachintiniin jettanii leesh akkanatti shooppii gootanii gadi lakkistanii nu naasisuun nuyi xalaata Jawaarii miti xalaata Abiyyii miti isaan nuuf jecha aarsaa kaffalanii Baqqalaa Garbaa jireenya dhuunfaa isaa osoo hin jiraatiin amata meeqa muluu mana hidhaatti umurii isaa dabarse way wanjala hojjeteefi miti bara Ustaazonni Ahmediin Jabal faa hidhaman isaanii waliin amata meeqa hidhame ammas mana hidhaa keessa jira. Rakkoon isaanii kana jedhame maaliif gadi lakkisu dhaabni nama biyya bulchaa jiru kunillee leesh Jawaar galanni isaa mana hidhaatiin hin deebi'u kanaan hin malu dhugaa rabbiiti. Ani haqiiquma dhaaba biyya bulchuu kana dhaaba sanatti amanee hojii isaa jaalladhee yoon deeggare hojiin isaa bakka kanatti dogongora qaba uummata Oromoo miidhaa gahaa jira yoo ta'e anaan illee bor kanarraan naga'uu danda'a kan jedhu
of duubatti of deebi'ee of ilaaluu qaba. Moo harka rukutuu qofa osoo hin taane badiin amni kun itti jiru hayyoonni Oromoo akkamiin mana hidhaa jiru kana quba qabaadhaatii seeraa fi heeraan waan tokkorraa haasa'a. Shooppiidhaan dhuguma qalbii uummataa cabsaa yoo jirtan dhugaa rabbii hooggantoota OMN sinigalee ergamtoota TPLF taatanii akkanatti uummata Oromoo qalbii cabsaa yoo jiraatan rabbiin irraa isin gaafata. Rabbiin irraa isin gaafata. Shooppii uggootan. Nuyi amma shooppiidhaa dhugaadhaa noormaas adda baafachuu dadhabne hayyoota Oromoo mana hidhaa galanii baatii meeqaaf deemaa jiran. Sinigalee malkii isaanii maal isaanii argaa hin jiru. Garuu kun dhugumatti suura dhugaadha yoo ta'e seenaan irraa isin gaafata warra dhaabama biyya bulchaa jiru kan. Sinigalee arsaa isaan isin waliin kaffalanii har'aan isin gaan kana osoo beektanii nama kana deebitanii galata isaanii mana hidhaatiin akkanatti asqaayyaatu yoo ta'e rabbiin irraa isin gaafata sinillee dhugaa rabbiitiin. Warreen immoo TPLF wajjin alaabaa adda bilisummaa dhiigaan dhufte aarsaa meeqa itti kaffalamee biyya addaa garaa nuyi paaspoortii biyya alaa qabna jettanii sinigalee alaabaa dhiigaan dhuftee fi alaabaa TPLF wal bira qabdanii mootummaa balaaleffattan isin Oromoo bakka hin buutan never sinigalee Oromoo bakka hin buutan alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa wanjalaa osoo hin taane alaabaa dhiigaan dhufte jechuudha. Sinigalee eenyummaa keenya alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuun sinigalee isarra Oromoo ta'e alaabaa adda bilisummaa afaan qabaatee alaabaa adda bilisummaa afaan Oromoo dubbachaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan qeequ inni akkasii Oromoo bakka hin bu'u. Inni Jaarman taa'ee Kaanaadaa Ameerikaa taa'ee afaan Oromoo dubbachaa kan TPLF warra gumaa wajjin alaabaa keenya wal bira qabee hiriira bayaa biyyi balaaleffatullee Oromoo bakka hin bu'u. Jara kanaaf jettanii alaabaa keenya hin xiqqeessinaa please. Yoo of taatanii deemtan qofa kan sabni inni kaan isin kabajuu danda'u. Sinigalee alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa akkasiiti alaabaa fanjiiti alaabaa nama fixu. Akkamitti jechi kun isin keessaa baasanii ergi Oromoo taatanii akkamitti jecha akkasii of keessaa maddisiistu. Please hin dogongoriin ilmaan Oromoo. Isin maal gootu warri biyya kunoo warri hoogganaa OMN ta'anii kunoo kanatti qalbii nu cabsaa jiru. Isin warri wallaalaa akka kooti maal jennee isin itti faranna dhugaa rabbii isin ittiin faradamu. Ani mataan kii yeroon suura sana dharge dhugaa rabbii hedduun rifadhe. Sinigalee Jawaar Mohammed nama aarsaa hedduu kaffalee qeerroof qarree kakaasee tarsiimoo qabsoo itti baasee uummata kakaasedha. Galata guddaa nu biraa qaba. Sinigalee miidhama isaa hidhamuu isaa abadan Oromoo ta'ee namni itti gammadu hin jiru never. Namni itti gammadu hin jiru. Hammatee walii galtee uummatee namni kun hayyuunni kun dhaabni kun akka waliin deemu hawwa malee Oromoo ta'ee Oromummaa isaatti 100% yaani dhibbatti oofamanii namni Oromummaa isaatti jedhu namni Jawaarin jibbuu hin jiru. Hidhamuu isaa namni gammadu hin jiru. Ammayyuu taanaan rabbiin nagaan isaan baasee walii galtee isaan gidduu taa'u. Dhaabama biyya bulchaa jiru kanas akkaataa amma suurri har'a gadi lakkifame kun yoo shooppiin ta'e yoo dhugaate akkaataa kanatti yoo jiraatan dhugaa rabbii seenaan isin gaafata. Sinigalee namni Oromoo hin ta'in iyyuu saba biraa keessaa dhalatee Oromoof wanti jedhe galata qaba. Jarri kun garuu Oromoo ta'anii qeerroo kakaasanii galma qabsoo kana achiin ga'anii waliin deemna jedhanii isin waliin ta'anii isin deebitanii mana hidhaa gashtanii akkanatti taphachuun rabbiin irraa isin gaafata. Dhugaa rabbi tokkichaati. Nuyi akkamiin ndee kan mana hidhaatti dhumaa jiru Oromoo kan akkanatti intinii ta'u ani kanatti nu gammachiisa akkamiin dubbanname akkamiin dubbanna kamirraa dubbannee kamitti ni jenname kamirraa dubbanna kamtu sirna biyya kanaaf intinii jechaa jira jennee kamii waliin deemne akkamiin afaan kamiin akkan dubbachiisne nu gochaa kan jiru kunoo kallattii tokkoon suura akkasii gadi nutti lakkisaa jirtu gama biraatiin ijoolleen keenya mana hidhaatti guyyaa adii kana biddaa ta'aa jiru. Ndee namni tokko yoo waan tokko waa tokko yoo irraa jaallatte amma uffata tokko yoo jaallatte uffata sana bitattee kan uffachuu dandeessu yoo siite yoo si gammachiise amma nuyi akkamiin intinii jenna leesh yaani baruma baraan akkasii yaani ofiin baran leesh dhugaa rabbiiti yaani mootummaa keenyaaf dhaamsaanii qabu Dr. Abiy Ahmed. Kaabineensi jala hojjetu hundi isheetiyyuu garaa isheedhaaf argattee jennaan uummata Oromoo miidhuu yaadu siin nama si jibbisiisaa jiran please nama siif hojjetu hunda adda baastee hojjechiisuu qabda. Sigalee kanumti uummata Oromoo irratti diraamaa dalagaa jiru warra si jala hojjetu kana please ilma abbaa gadaati nuyi aangoon siif mala jedhee hayyuun Oromoo arraddaati siifan taati shufeera ta'e ofii kan siin jedhe Jawaar Mohammed walitti amantanii waliin gaffa'aa dhuftanii as geessanii
walin nardasina diina walitin gammachiisina dhugaa rabbi tokkichaati isa Ameerikaa taa'ee qabsuu sanachin ga'ee fidee laaptooppii isinitti kenne obboleessa keessan isinii wayya kaabinii har'a maallaqa argattee damooza hojii bakka kaleessa kana intini faranjii haraa turte har'a hojii argattee jennaan uummata Oromoo qabsuu Oromoo alaabaa bilisummaa Oromoo bishaanitti naqxee Oromoo xiqqeessuu barbaaddu kanarra Jawaar isa biyya ormaa taa'ee laaptooppii irratti dalagee dhufee amaana ilmaan Oromoo isiniin ga'e kana osoo baafattanii wajjin deemtaniiti wayya andeeggartuu badhaadhinaa ta'uyyuu dhaabbilee Oromoo siyaasaa mana hidhaatti akka dararamu abadan nan gammachiisu abadan ani damooza mana madaamitiin jiraadha way namni na beekeetii miti way bitameetii miti garuu akka namummaa kootti akka Oromummaa kootti ilaalcha uummata Oromoof qabu ilaalee yeroon tilmaamee haasa'u yeroo ammaa kanatti keessattiyyuu waan nama gaddisiisu dhugaa rabbiiti warri hoogganaa OMN taatanis haqaan qabsaa Oromoon haqaan miteela jecha tokkoon ciisee nama hinjifachuu danda'u nama dhukaasee miti ciisee nama hinjifachuu danda'u akka baay'insa keenyaan akka beekumsa keenyaan akka abbaa gadaa qabnuun akka heeraaf seera ganama Oromoon qabsaa dhufeen osoo deemne dhugaa rabbii rasaasa miti maal jedhame miti hiriira ciisamee hinjifachuun hin danda'ama garuu isin akkamaa kanatti kijibaan akkasa of hin dandeenye akkasa sammuu hin qabne akkasa nama barate of keessaa hin qabneetti waan hin taane gadi lukkistanii nuun qalbii nu cabsitu ndee biyya ormaa jira namni hammi Jawaariin jaallatu kun gariin biyya ormaa jira biyya ormaatti ijoolleen kun amma naasuudhaan akka maataan jettanii yaaddanii sirraakaa saawudii xiqqooshee ture naaf bilbil garuu ani kanan isiniin jechaa jiru dhugaa rabbii tokkichaati keessattuu dhiigni ilmaan Oromoo akkanatti isa namni azaabatti intini jedhu addunyaa irratti gubataa kan jirtu dhugaa rabbii seenaan isin gaafata please haqaan deema haqaan hojjedha isini galee hoogganaa OMNs taatanii paartii miseensa badhaadhinas taatanii kan uummata Oromoo miidhuu hin hojjetiina abadan walii galteedhaan deemaa yaaki aangoo miti namni waan barbaade hojjetee jiraachuu danda'a maallaqa yoo ta'e leesh kaleessa nama akka keenyaa ture har'a hojii argatee uummata Oromoo miidha please kan si jibbisiis namni akka si jibbisiisu namni akka intini si jedhu si badhaadheeffatu kan gochaa jiru Dr. Abiy Ahmed tarii sheerii ta'ee waan kaabinoonni isaa dhaggeeffatanii taasisuu danda'an illee jecha kiyya kana warra si jala hiriiree hojjetutu maqaa si balleessaa jira uummata Oromoo hacuucaa jira sinii galee maal boosni ndi akka uummatti akkas gootanii immoo Jawaariif baqqee Hamzaa Booranaatu akkanatti jiraayiidhaan kan gaaffinati ta'ee na aarse dhugaa rabbiiti baatii jaatti namni baatii jaamoo 8 akkana ta'a namni huqqatee intiniidha mi'aan nyaachaan jiran yeroo inni nuyi qoqqoosaamaaf jettanii dhaaba sana warra deeggarutu sobeetu akkana hidhee uummata burjaajessaa jenna har'a garuu suura sana yeroo ilaallu dhugumatti nama nyaatii waggaa ga'ee fakkaata shooppii haa ta'u dhugaa ta'u rabbiin haa beeku almuhim warra shooppii godhee gana gadi lakkisuufis rabbiin alakeef sii ka'a ati biyaansi waggaa 45 waggaa 35 ol taateetta nyaatteetta alakeef sii ta'a wanta irra gochaa jirtu kun yoommoo dhuguma isaan akkanatti jiraatan dhugaa rabbii oolmaanni Oromoof oolee galanni isaa kana ta'e isin deebisuun isinillee dhaabitti assa qayyamuudhaaf jirtu namni kanuma hojii isaa argata rabbiin tiniidha please yoo ilaallu ijoolleen keenya biyya addaa garaarra mana hidhaatti affanamtee jirti isheen kaan abiddaan gubatti hindi isin aarsaan kaffalame Haacaaluu Hundeessaa wareegamuun isaayyuu bilisummaa fide ture isin bari namni keenya inni baratee ol ba'u qaagoo dhamee ajjeefama ebeeluutu ajjeesee hin jedhamu achi bu'een isaa hin beekamu isinii galee namni baratee eebbifamee biyya sana bulchuudhaa danda'u Oromoon tokko itti dhukaafamee ajjeefama eenyutu ajjeese allaqe namni ajjeesee hin beekamu tarkaanfii irratti hin fudhatamu biyya ormaatti ijoolleen muka keetti akka mulluu halkaniif guyyaa dhumaa jirtu quba hin qabamu yani ilmoo namarraa hin dhalanne dubartiin isheen mucaa tokko deessu jettu 9-7 saqaayyaatee waan ishee barbaachisu nyaachuudhaaf osoo hawwitu mucaan garaa ishee yeroo jiru 9-7 garaatti baattee mucaa ishee godhattee harkattis immoo dabarsitee baattee goomman ashaboodhaan affeelame kanatti cuunfitee guddisteeti hundi keenya akkamitti guddannee akkas geenye ni beekna isni galee moo namni itti toleetii miti ijoolleen akkanatti haati kiyya akkanatti na guddiste harmeen kiyyan immoo isheef dabarsuun qabadhanii hambaa qurxummii bishaan bahaararraa dhufanii Saawudi Arabiyaa Yeemanii dhufanii akkanatti dhumaa jiru bakkeetti namni isaan gaafatu hin jiru
namni eessa jirtaa ijoollee nu beeku hin jiru lees de nu ko Itoophiyaa jennee of mannu dhaabni amma Saawudii mootummaan Saawudii jira Yemenii jira Filipiinii akkan kanatti jira please isinillee bakka nu jiru nu beeku qabdani malee moo hojii ma keessan qofa maallaquma ji'aan fudhachuu qofa no akkasii miti garaafiin deemina haqaaf deema uummata keessaniif quuqama hayyoota Oromoo walitti fidaati waliin ta'a tarkaanfadha waliin ta'a deema namni irrasin jala fiigee isin itti afarsu kun bor deebi'ee akka goobana daacee isin gochuu danda'a yaake halagaan halaguma Sinigale halagaan halaguma duutaa caaluu hundeessaa tokkummaa jedhee osoo faarsuu du'e xiqqooshee isinitti dhaga'amuu dadhabeeti isin har'aasiin achiin indee Oromoo burjaajessuu Oromoo boosisuu Oromoo wal kakaasu kana hojiin keessan kanaan tokkoffaa daraja tokkoffaa taatanii jirtan sunis kunis inni kaan tiippeellee wajjin udduraasaa inni kaan asii kaabinee warra intini yeroo dargii turte wajjin uummata Oromoo lafarraa ficisuudhaaf yaadii godha noo ta'uu hin qabu indee Nui biyya keenyaaf jenneeti yookiin immoo maatii keenyaaf jennee nageenyaaf intini jennee callisaatti jira malee waan hundaayyuu ni beekna akkamitti akka deemamaa jiru garuu ta'uu hin qabu please Dr. Abiy Ahmed kaabinoota si jala deemanii uummata Oromoo irratti diraamaa hojjetaa jiran kan seenaan taanetu galmaa jira uummata kana of jalaa yaasatillee nama halkan si fakkaatu guyyaa nama biraa fakkaata nama guyyaa si fakkaatu halkan nama biraa fakkaata si galee kanaafuu akkuma Oromoo haammattee waggaa lama waliin tarkaanfattan sana gosa sanaa deebistanii tokkummaa gidduu keessanitti uummachuu yaala hayyoota Oromoo kana mana hidhaatii baasaa filannoon kan carraati filannoon badhaadhinis filatame kaafaawonis adda bilisummaa Oromoos dhaaba kamiyyuu filatame carraadha namni isin jaallatu isinumaan filanna nu isinumaa waliin jira dhaabbilee siyaasaa kana mana hidhaatti nasaqaa yeeyina please waan isaaniif hin malle gochaa jirtanii waan isaaniif hin malle kun dhugaa rabbiiti galanni isaanii kanaan deebi'uu hin qabu abadan amma isaan lapheen isaanii keessaa yaa'ee kanatti fireen laphee isaanii kan daratiin isaanii kun argamutti yaaki haraam alaykum wallahi laazim haraam alaykum ani dhugumatti suurri sun dhugaa ta'ee janan warabbal kaaba Oromoo jedhee of inni madharraan kaase Oromoo jedheeyyuu of inni madhu yoonaa danda'ame afaan zigaa biraa baradhee afaan sanaan haasa'uu naa wayya Indee amma yoomitti xiqqaachuun keenya amma yoomitti namaan girta'uun keenya amma yoomitti dhumaatiin ilmaan Oromoo namni garbi akka dhumuuf Oromoo yoona kan lafarraa baddee jirti maashaallah Oromoon baay'insa qaba humeedhaan baay'insuma keenyatu hin turte malee yoo xiqqatee seessaa qaniitti meeqatu du'aa oola yaa jama isinii galee leesh ta'uu hin qabu kuni ta'uu hin qabu dogongortanii jirtan please yoo deemtan walaammadhaa waliin deema bakka rakkoo keessanii abbaan gadaa jira abbaa gadaatiin furadhaa jarreen kun mana hidhaa baatii meeqaaf lakkaa'amanii warra Kaanaadaa keessaa warra intiin hedhitii beellee waliin hiriira ba'u sana ittiin ilaalina jarri kun warra Kaanaadaa hiriira ba'u sana bakka of buusanii osoo hin taane Oromoof jecha qabsaa turan Oromoof jecha aarsaa kaffalan yeroo ammaa kana inni aarsaa kaffala inni qabsaan gantuu hedhee arrabsama inni kaleessa akka keenya kaddaamaa ture yoo har'a hojii argate inni hayyoodhamee faarsama maashaallah hayyummoo haa ta'aniyyuu hayyuu haa ta'ani osoo qubanuu qabaataniyyuu ijoollee keenya kana Yemenitti dhumaa jirtu osoo quba qabaniyyuu reeffi isaanii bakka tokkotti sharaatiin 3-4 ta'anii boolla tokko keessatti qabbaramu yaa qabrii gaashaan arganne yaa maatii biratti du'anii hin awwaalamne yaa amma hojjetatanii maatii isaaniillee hin qayyarre I'm sorry Oromoo ta'uu kiyyatti wallahi hedduun gaddaa maaliifuu inshallah barri kun ni darba beektanii barri kun hin darba uumaa miti garuu isin osoo nuyi lubbuu tokko qabna rakkoon qabu bakka feetti ijoollee yoontiin itti harmee keenya ishee qaralaalaa haftu malee ijoollee amma Yemenitti dhumte kana reeffa isaaniillee suura kaasanii akka itti maatiif erganii qaban kan duubni keessi gubatee daaraa ta'e jechuudha isinii galee garuu bara Oromoon aangoo qabatee jiru keessatti walii galtee dhabuurraan qinqee wal faffacaastanii ilmaan Oromoo biyya addaa garaatti akka namni kaan hidhamee hin jiraan tafkii keessattiisa inni kana biddaan gubata wallahi seenaan sin gaafata dhugaa rabbiiti
seenaan isin gaafata. Galee namni waan barbaadin jiraachuu danda'a. Ati qoraan baattee ilmoo ishee guddistee kasalatti gurgurtee ilmoo ishee guddistee haadha kiyyaaf dabarsattee qurxummiirra ijoolleen bahaar irra ciidee dhuftee akkanatti dhumtu dhugaa rabbiin inni haqni isaaniis ni dhiisu isin gaafata. Sanaayyuu umaatii isaanii irra immoo darbee bakka awwaalaallee kabaja gaashaa dhabanii 2-3 yeroo qabrii tokko keessa seenan. I'm sorry. Maaliifuu Oromoon walii galuu qabdanii dubbachuudhaaf afaan nama qaba. Waan baay'ee kan afaan nama qabutu jira. Garuu afaan nama qabu keessa darbee daran nama deemaa jiru kun nama taa'aa jiru kun wallaahi Oromummaa keenya himachuu nu qaanfachiisa. Oromummaa keenya himachuu nu qaanfachiisa. Abadan. Ani wallaahi bas ma baarfa. خلاصين جدا مالي فيه إن شاء الله ربنا لافس وانون دايو خيري ما فدو بس قرو أرمون كينيا ورتي بيلي ولين هيرير تنس بليس أرمو ما فدني تمدي أرمو متي جداتي أتبعاتي انتني لا كبسو المان أرمو المان نمو ميك كان وري قمي كبسو ما كان قلمان جينيا أني يوندو إمالي متي إجولين كي يبلسو ما رجيتي تقمدي جراتي jadi kan of warik si artistota meeqash awaan keessa rasaasa diinaatiin kan rukutaman isinitti dhaga'amuu dadhabe. Inshallah waan hundaayyuu meeteenya malalla kanaan booddee yani waa'ee Oromooyyuu kana sana edhiishin dubadhu. Maaliif dubbates maaliif deebii argataa hin jiru. Kan biyya Oromaa baay'ee siraataan kabajaa isaa intin yedhee biyyatti gara biyyaa nu galan jiru ammas duuni namaa kabajaa reeffisaaf lafaa fuudhamaa hin jiru amma kana maal jennee dubbanna kanaan booddee waa'ee siyaasayyuu hin dubbadhu abadan garuu waan tokko yeroon argu na gaddisiisa please suuraa yeroo poostii gootan namni itti qalbii cabaa namni itti intinii ta'aa jedhaati yaada yoo dhugaatii ta'e dhugaama isaan intiniidhaati nu beeksisa garuu kijibaan adiraa uummata intiniin jedhina. Dhugaa rabbitti suurri shun shooppii yoo ta'an qalbiin kiyyaa inni har'a rifadhi nama isa kana godheef hin toluuf yoo har'a illee jizaa dhabe gaafa duudu kan qabrii keessatti jizaan isaa hin deebi'aaf jechuudha yoo har'a isin galee kan isin jechuun barbaada galatooma ulfaadhaa na hordofu keessaniidhaaf yani waan nama dubbachiisu nama wallaalchisa jechuudha waan nama dubbachiisu nama wallaalchisa inni aangoo irra jirus keenyuma inni dhumaa jirus Oromuma keenya akkamiin akkitti anaaf naa galaan jiru I don't know nagannaa bulaa kanas kan caalaa irrachuun barbaadu galatooma warreen biyya galanimu Jaafar Abdallaa alfi mabruuk baga gammaddisiin jedhee robboleessu kiyya galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa